Barattoonni aanaa Goorodoolaa manneen barnootaa magaalaa Haraqalloo keessatti qormaata moodelii kan ministirii kutaa 6ffaa fi 8ffaa hin qoramnu jechuun mormii dhageessaa turan keessaa barattoonni 12 ol hidhamaniiru jechuun barattoonni mormii kanarratti qooda fudhachaa turan sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Barataa kutaa 8ffaa ta'uusaa ibsuudhaan sodaa nageenyaatiif jecha maqaansaa akka hin waamamne kan gaafate barataan tokko barnoota baatii eebilaa bara 2016 keessa manneen barnootaa muraasa keessatti jalqabamuu ibsee sababatti mormiin kun jalqabees eereera. Taasifama godina Boorana Bahaa Gaafaa uummata Gujii raafii mirgaa gaafataa ture. Naannoo ji'a torbaffaa 8ffaa yeroo darbe keessatti ijoollee tokko ijoollee maatii dhalleeyyiin warra naannoo keessatti hafee namoonni tokko namoota qabeenya tokko deemanii barnoota naannoo biraa galmaanii dammoo warra maatii akka dhalleeyyii tokko warra maatiin danda'anii barsiisne biyyatti asne achumatti dhiphina cimaa fi gaaffilee jiru karaa seeraatiin gaafataa turre. Koreen gadinitti erganii godina Boorana Bahaa irraa gadi gara keenya dhuftee namoota maatii dhalleeyyii kana deessara tokko nu dubbittee barnoota akka eeggallu yaadni taasisaa turte maqaan irraa mulqame nu haadee sababa dhibirraa ta'e rakkoon garaagaraa jeequmsa garaagaraa geggeeffamaa ture sun uummata magaalaa waliin geggeeffamaa ture. Ergasii dammoo barnoota kaan kilaasii tokko keessa nama 5 akkasii yeroo tokko akkasii dhaqaa turre amma yeroo beessu barnoota moodelii fudhatu qabdanii waan jedhamu wayii nu baasanii adimeeshinii maqaa godina Boorana Bahaa nutti fidanii tokkoffaa osoo hin baratin qorumsaan fudhanni jenneen binne lammaffaa dammoo maqaan godina Gujii Bahaa jedhu waaqa namootii maqaa godina Boorana Bahaatiin fudhanna waan jedhamu murteeffanne. Barataan biraa sababa wal fakkaatuuf maqaansaa akka hin waamne gaafate tokko haala ture ennaa ibsu. Barataa kutaa 8ti barnoota akkuma sindura dhagahamaa ture sa'aatiin barnootaa lejjii barnootaa darbee ture barnoota sa'aatiitti eegalamuu qabutti eegalanne ji'a 8 naannoo isa eegalame akka sanitti barnoota kana jalqabsiisanii godina Gujiitiin jalqabsiisanii godina Gujiitii kan jalqabsiisanii duuba barnoota illee waan sirriin nu barsiisaa turanillee hin qabani barnoota illee waan barataa turellee hin qabnu duubarra immoo qormaanni ministirii ga'ee nuun jedhanii moodeliin jechuun moodelii fudhatan nuun jedhanii barnoota irra turre hojii dhuunfaa keenyaarra turre jammara do'achilee dhandhee barnoonni isaan nuu kennan waan jiraatanii fi dhandheetuma achaa turre sa'aatii qormaan itti ga'etti qormaata fudhatan jennaan iddoo jirurraa dhunne innaan dhunne kaan qorumsa ka fudhatanuun godina Boorana Bahaatiin fudhatan nuun jedhanii jalqaba nuun 9 moonneen godina Gujii Bahaatiin hin fudhannuu taate akkamiin fudhatanuu waan jedhamaa asitti qaama waraanaatiin nu ajjabuu jammaranii qaama mormii kana kaase muluu kaan hidhatti guuraa kaan ammoo tumaa kaan ari'aa akkasitti jiranii akka barattoonni kunneen jedhanitti sababa caaseffama aanaa Goorodoolaa kan duraan godina Gujii jala turte gara godina Boorana Bahaatti daangeffamuun wal qabatee waggaa tokko oliif manneen barnootaa hedduu keessatti hojiin baruuf barsiisuu gaggeeffamaa hin turre jechuun amma immoo qormaata qoramuudhaaf dirqamneerra jechuun ibsaniiru. Aanaan Goorodoolaa waggaa tokko oliif yeroo garaagaraatti sababa gurmaa'insa godinaalee fi magaalotaa bifa haaraadhaan manni marii naannoo Oromiyaa guraandhala 20 bara 2015tti taasise hordofuudhaan mormii adda addaa keessummeessaa turuu ishee gabaasuun keenya ni yaadatama. Mormii barattootaa fi dhimma hidhamuu barattootaa barsiisotaa fi maatii barattootaa ilaalchuudhaan waajjira bulchiinsa aanaa Goorodoolaa, waajjira bulchiinsa godina Boorana Bahaa akkasumas waajjira barnootaa aanaa Goorodoolaa fi biiroo barnootaa Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasisne har'aaf milkoofne yeroo itti aanutti kan argannu ta'e qabannee dhiyaanna. Haa ta'uutii kanaan dura pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa yaa'ii caffee Oromiyaa irratti dhimma kana ilaalchuudhaan deebii yeroo kennanitti fuulduratti gurmaa'insi godinaa kan hin jirre ta'uu fi gurmaa'insi sadarkaa gandaa aanaa fi magaalaatti akkasumas akka naannootti kan jiru ta'uu ibsuudhaan murtaa'e duuba hin deebi'u jechuun eeruun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahayi Daamxoo Finfinneerra.